रेडियो वर्रा वांgeelaati. रेडियोon warra wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warra wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra wangeelaa. Reediyoon warra wangeelaa sagantaa ishee guyyaa irraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Akkuma hundumti keessan yaadattan torbee darbee dhuga-ba'umsa obboleettii keenya Dasii Shubaa kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Dhuga-ba'umsa kana kutaa lammaffaasaa sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee dhihaatneerra obboleettiin keenya Dasiin lafa torbeetti dhaabdeerraa nu jalqabuudhaan atti nu fufuudhaan dhuga-ba'umsa ishee har'as nu dhageessisti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra wangeelaa ana Robsan Makooti sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadha. Ka'umsa kootiif sababan beeku miifannaa koo harkana neeguudhati Yesuus nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Sintane torarranjiru turemma kanko situ dabana mullachu demal idom mudako jalalake nan jallato memani fulana matti situ jirafani lubun jirateka Amarati nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Ofatti baase dhoksa kottime nagargaarina jedhee abdaadhe namni ni maadheef yoo ta'e diina hirkinfannaan koo idda garaarraa dhabus furmaata namni jabaate eege guyyaa kee garuu arka ulfaata nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya
ko Yesus sinnaaf qabeenya. Oh, nagaa ko. Oh, nagaa ko. Anaaf abbaa ko. Oh, nagaa ko. Oh, nagaa ko. Anaaf abbaa ko. Undi jiraates akka nagaa keetti nan boqochiisu. Baay'ee ontaaneyyuu amma muraasa argeera jaani. Qabeenya caalaa beekumsa faallaadha Yesus kan kee nagaani. Nagaa ko undi jireenya. Amanannaa ko Yesus sinnaaf qabeenya. Nagaa ko undi jireenya. Amanannaa ko Yesus sinnaaf qabeenya. Nagaa ko undi jireenya. Amanannaa ko Yesus sinnaaf qabeenya. Nagaa ko undi jireenya. Amanannaa ko Yesus sinnaaf qabeenya. Nagaa ko undi jireenya. Amanannaa ko Yesus sinnaaf qabeenya. Nagaa ko undi jireenya. Amanannaa ko Yesus sinnaaf qabeenya. Nagaa ko undi jireenya. Amanannaa ko Yesus sinnaaf qabeenya. Dhiigdi koo suni yajjaa dhaabbachuu didee fi ammas egaa maalan godhaa suuraa mana yaalaattis nageessoo hin qabu. Akkamittiin dhiigdi koo kun anaaf dhaabbachuu danda'a jedhee tananii taa'ee boo'icha guddaa hammanan jedhamne boo'utti ka'e. Achuma taa'ee otoon boo'icha guddaa hammana jedhamu boo'aatee jiru. Isaa booddee macaafa qulqulluu sana lafa kaa'ee hin banne. Abbaan koo anaan haa darbatu iyyuu malee naan haa waraanamu iyyuu malee macaafa qulqulluu sana harka kootti qabadhee tananii mana sanaati gadi ba'ee jechuudha. Yeroo abbaan koo hanga kana fiigee darbatee na waraane jechuudha. Isaa booddee anatu achi taa'ee biyyoo lafaa fuudhee akka dhiigdi koo anaaf dhaabbatuuf yaalii godhe gaa hamma dandeettii kooti yookaan immoo hamma nuuf yaaluu danda'utu keessa kootti mul'ate. Tasumaatii dhiigdi koo sun dhaabbachuu dide. Tasumaatii dhiigdi koo sun dhaabbachuu gaafa didu waa wayii tokkotu anatti dhagahame. Waaqayyo waan hundumaa gochuu akka danda'u beekii. Dubartittii ishee waggaa 12 dhiigdi ishee lola'eyyuu lolaa dhiiga isheetii dhaabe kun siif salphaadha mucaa koo kan naan jedhu sagalee wayitu anaaf dhufa ture. Gaafa sagaleen kun anaaf dhufu anoo daqiiqaayyuu dhaabbachuu dadhabee dhiigdi koo namichi kun akkam akkas naan jedha jedhee akkuma mul'ata wayii fakkaatee nama wayii fakkaateetu sagalee kana natti dubbata jechuudha. Dubartittii waggaa 12 dhiigdi ishee lola'eyyuu anatu irraa kutee mucaa koo hin sodaatiin kan naan jedhu namuma wayii fakkaatee dhaabbateetu natti dubbata qaamumaaf qaamatti jechuudha. Isaa booddee yeroon akkas ol jedhee miilla koorra dhiiga laalu miilla koorra dhiigdi dhaabbatee jira. Iddoon madaa kootiis na dhukkubaan jiru.
Effee humna jabaa isanaaf dhufte gooftaa galanni siif haa ta'u. Gaafati namaaf dhuftu hundumtuu akka libsuu ijaatti dhaabbataa jedhee tananii achi ka'ee gooftaa galateeffachaa. Naannaa saayitii 9 walakkaa wayiidha. Sa'a 10 immoo waldaadha. Tajaajilli kan keenya mandar xilooti jedhu waldaa jalaatii kan baatu waldaan iddootti waaqeffatamu kadhata mandaraa achi deemuudhaafanii gaafa kana sokkee wayyaan ofirraa jijjiirradhu hin qabu. Wayyaan ittiin ofirraa jijjiirradhee deemuu hin qabu. Miilla koo kanarraa dhiigdina yaa'eera. Homti dhanna kootii dhiiga duwwaa ta'eera. Gaafa kana dhiiga kana baatteetu akkamittiin nama keessa deemta kan nan jettu seexanni immoo fiddeetu natti asaaste. Inni dubartittii waggaa 12 dhiigda ishee dhaabeoo namootuma baay'ee sana keessaa qulqulloota keessaa dhaqxe ani immoo nama foonii akka koo kibira yoon naqee lolaan dhiiga kootii yookaan immoo dhiigdi wayyaa kootii namattiin argamu kan jedhutu keessa kootti dhufee naaf chaappa'e. Gaafa kana nannaqee tajaajilli kan keenyadha. Akka carraa ta'ee kwaariin kan keenyadha. Otoo nam tokko dhiiga wayyaa koorraa hin argin. Otoo nam tokko dhiiga wayyaa koorratti hin argin. Annaqee tajaajila dhaqee galgala deebi'ee caakkicha mana keenya gajjallaatti hangalee. Caakkaa mana keenya gajjallaa sana keessatti gaafa hangalu haati koo mucaan koo hin duute. Eegga mucaan koo duute abbaan ishee ajjeesee mucaa koo gabakkeetti gadi baasee ajjeesee dhufe. Yaa namaa naaf naa birmadhaa jettee iyyuutti kaate halkan keessaa naannaa saayitii 3. Gaafa kana abbaan koo haadha koo ari'eetii manaatii ari'ee. Gaafa kana gaafa ari'amtu yoon silaatti mul'adde ammallee abbaan koo dabalee na ajjeesa jedhee tananii achi caakkaa sana keessa taa'ee yaa Waaqayyoo anaanoo hambaa bineensaa nan goone caakkaa keessattuu bineensa nan nyaachifne bineensa akka inni nan agarreef ija isaa qabde maaloo haadha koo lubbuu ishee bakka isheen jirtutti naaf eegi jedhee tanan Waaqayyoon kadhadha. Waaqayyos haadha koo bakka isheen jirtutti ishee gargaaree isaa booddee namni ganama jaarsummaatti ba'ee dhala kee galfadhu bakka waan barbaaddeetti amanatti haa bultu dhala kee galfadhu jedhanii abbootiin naannaa keenya abbaa kootti jaarsummaa bahanii. Abbaa kootti gaafa jaarsummaa bahanii tasumaatii ani ijoollee koo keessaa kan naqaanessee ishee dhajjaateef ijuma kootiinuu dhala koo kana arguun barbaadu jedhee jaarsota nama meeqaa ofirraa deebise. Gaafa sana caakkaa sana keessa taa'ee akka kana jedhee tanan bu'aa. Guyyaan isaa guyyaa roobiiti. Guyyaa kamisaa mana barumsaa qabna. Yeroo sana mana barumsaa kutaa 7 baradda. Qormaanni simisteera dhumaa immoo teestii qoramuudhaaf jennee qormaata irra jirra. Teestii nu qoruudhaaf jedhanii qormaata teestii irra jirra gaa'otoo faanii haalitti hin dhiyaatini. Isaa booddee qormaanni sunis na dabarte calluma jedhee nan dhiisee maaliif akkatti daftara fudhadhee mana barumsaa dhaquun na ba'e garatti manatti galuun sodaadhe achii nan taa'e. Guyyaa lammaffaatti namoonni hundumtuutti bahaniitu mucaa wayii ta'e tokko caakkaa sana keessatti na agartee koottu mana keenya taa'ee mana keenyatti dhufa isin argu abbaan keenaan jettee na fuutee gara mana isheetti imaluutti sokkite. Na fuutee gara gaafa mana isheetti imaltu abbaan koo akka carraa ta'ee hiddirii dhugaa turaniitu hiddirii naannaatii hiddirii dhugaa turanii abbaa mucittii wajjiniin yeroon gara manaatti gallu abbaan koo mana sana keessa taa'a. Abbaan koo achiiti isaa booddee yaa abbaa lami jedhamu obboleettiin keenya ishee hangafaa immoo mucaa kee kana boriif si fayyaddi mucaa kee kana fudhadhuu galii mucaan kee kun bor gaafa guddatte ijoollummaadhaan wanta hin taanetti yoo kufte borsitu baqaa itti ba'a mucaa kee kana fudhadhuu galii ittiin jedhe.
Abbaan koos san ishee fuudheen galuu addanuma haa teessu haati ishee dhuftee haa fudhattu naan jedhee ammas achitti nagatee na biraa galee abbaan koo. Achi ammas hinuman taa'e mana sana guyyaa lamaan bulee guyyaa sadaffaatti haati koo boo'icha guddaadhaa fi wawwaannaa guddaadhaan dhufteetu mana sanaatii na fudhatte. Yaa haadha koo jedheeniin ani gooftaadhaaf jedheen ari'atame. Ati immoo kaatee yoo na duukaa ari'atamte ani yoon du'eyyuu lubbuun koo mootummaa Waaqayyoo hin dhaalti. Ati yoo harka namaatiin duutellee lubbuun kee mootummaa Waaqaa dhaaluu dhiisuu danda'a. Na wajjiniin akka ari'atamtu hin barbaadu. Ati nagaadhaan mana keetti naa galii anaaf Waaqayyoo balbala hin banaa jedhe haadha kootiin. Haati koos akka kana naan jette mucaa koo yoon du'es si wajjiniin nan du'a. Waaqni kees Waaqa koo nan godhadha. Si wajjiniin Waaqa kee qabadhee tananii biyya lafaa kanarraa yoon godaane anaaf homaa miti. Otoo garuu ejji koo taa'ee si ilaalu mana ormaatti galtuu taate akkati haftu hin barbaadu naan jette harmeen koo boo'icha guddaan mana hin jedhamne boosse. Ani isa isheen na fudhattee galuudhaaf miti kanan gammadu. Harmeen koo si wajjiniin Waaqa koo Waaqa kee godhadhee fudhadhaa kan isheen naan jettetu na gammachiise. Gaafa kana harmee koo qabadhee tananii manni sagadaa tokko hin jira. Mana sagadaa sana fudhadheen naqee harmee koo wajjin yoon ari'atame harmee koo wajjin caakkaatti yoon galeeyyuu gooftaa argattee lafa kanarraa yoonaaf dabarte bor mootummaa Waaqayyoo keessatti harmee koo nan argadha kan naan jedhutu sagalee guddaa tokkotu natti dhagahame. Harmeen koo immoo dhalootuma isheetii kaatee dhukkuba gaggabdoo qabdi. Tasuma dhukkuba gaggabdoo kun yoo beelofte illee dhukkubni gaggabdoo kun itti ka'a. Beela hin dandeessu. Abbaan koo gaafa kana ani harmeen koo gaafa wal qabannee gooftaa fudhannu tasumaatii anaaf haadha koo ari'eetu mana qobaatti ijaaree qobaatti nu galche. Ani haadha koof abbaa koof ijoollee dhumaati. Ijoollee keenyarraa hundumarraa adda nu baasee abbaan koo obboloonni koo 3 heerumaniiru. Obboleessi koo inni dhiiraas fuudheera. Obboleettii koo ishee tokko duwwaatu naqata yookaan heerumuudhaaf jettee jirti jechuudha. Abbaan koo anaaf haadha koo qobaatti mana ijaaree qobaatti nu galche. Gaafa qobaatti nu galchuu midhaanis nu laachuu didee lafas akka hin nyaanne nu qotanne lafa nu laachuu didee. Haati koo nan kasasa gaafa isheen jettu hin kasasiin abbaa koo Waaqayyoo wanta ittiin nu jiraachisu hin dhabu harmee koo jedheen. Waaqayyoo wanta ittiin nu jiraachisu hin dhabu harmee koo jedheen. Gaafa kana harmee koo wajjin qobaatti adda baanee utuma teenyu. Obboloonni koos sababa gooftaa fudhanneef anaaf harmeen koo gooftaa fudhanneef nu jibbani. Haa ta'uyyuu malee obboleessi koo tokko inni jiru sun yeroo abbaan koo manaatii ba'u minaan dhoksee nu laata. Unimmoo fudhannee harmee koo wajjiniin suuta jennee daakkannee ishee nyaannee ittiin bulla. Ishee nyaannee utuma ittiin bullu akka kanaanii utuma mana barumsaa hanga kanatti baradhu mana barumsaa kutaa 8 xumuree kutaa 9ttis nan darbe. Kutaa 9ttis gaafan darbu Fellowshippii barattootaa irratti sagantaa waaqeffannaa guddaatu jira. Waaqayyoo Dasii naan jedhe. Qorumsi gurguddaan ammallee fuula kee dura hin jira. Waan an godhu kan ammoo gaarummaa kootiifan godha. Garuu yaa mucaa koo qorumsicha keessatti jabaadhuu naaf dhaabbadhu. Ammallee qorumsi gurguddaan fuula kee dura jira naan jedhe. Achiinan taa'ee gooftaas yaa Waaqayyoo wanti dhufu hundumtuu fedha kee ala kan hin taane duwwaan natti hin dhufeen malee ati kan fedha kee ta'e yoo natti dhufeyyuu kanatti jettee hundumaa nan fuddan jedhe. Kutaa 9 baradhee xumuree gara kutaa 10tti nan darbe. Harmee koo kana yeroo hundumaa yoon manaa ba'ee du'aa isheettan galamoo fayyaa isheettan galalaata yaa Waaqayyoo jecha deema yoon ba'ee
yoongalee bibirrachaan adeema. Harmee koo kana dhukkuba gaggabdoo kanammoo qorichi liqimfamee qoricha liqimsitu hin qabdi. Abbaan koo ji'atti birrii 15 fuudhaaf qoricha kanaa jechuudha. Gaafa kana haati koo gaafa isheen gooftaa fudhattu abbaan koo qoricha sanallee haadha koodhaaf fuudhuu dide. Gaafa qoricha sana haadha koodhaaf fuudhuu dide qorichi suni yoo gaaf tokko hin liqimsiin bulte immoo dhukkubni gaggabdoo sun itti ka'ee halkan ishee dhukkubaa bula. Gaafa kana akka kanan jedhe macaafitti qulqulluu isheen qabadhee jiru ishee kakuu birri 5 bitadhe sana qabadhee tanan jira. Gaafa kana yoon deemus fuudheen siree ishee jala kaayee deema. Galgala yoon rafus fuudheen siree ishee jala kaayee fi jilbeenfadhee waaqayyoon kadhadheefiin biraa deema. Otuman akka kanatti jedhu harmee koo otoon akka kanatti qabadhu mana barumsaa kutaa 9ffaa xumuree gara kutaa 10tti ce'e. Waaqayyo qorumsa gurguddaatu fuula kee dura jira jedhe. Yaa waaqayyo jedha qorumsa gurguddaa yoo jiraate kunis harmee koo kana duwwaan irraan fudhatiin. Harmee koo kana narraa yoo fudhatte anatu lafa duwwaa keessatti hafa. Harmee koo kana narraan fudhatiin yaa waaqayyo jedheen yeroo hundumaa waaqayyoon kadhachaan adeema garan deemutti. Otuman akka kanatti waaqayyoon kadhachaati adeemu kutaa 10 ga'ee simisteeraa jalqabaarran ga'e. Gaafa kana Dasii naan jedhe torban 3 kanaasitti qorumsa gurguddaa 2tu fuula kee dura jira. Qorumsa sana keessatti immoo jabaadhu dalaku naan jedhe ammallee waaqayyoon achi dubbate. Kirakotiin badoo nyaata olee bulee. Nyaata olee bulee waan waaqayyoo maali naaf olee kirakotiin badoo nyaata olee bulee nyaata olee bulee waan waaqayyoo maali naaf olee. Himbadoo garagooti atotiin irarraafame. Himbadoo garagooti akka waan mudaa godhee. Himbadoo garagooti gaajjadee wal nakaasee. Himbadoo garagooti tolotaan naqiiteessee. Himbadoo garagooti. Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiilooheerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 sa'aatii 12 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti SoundCloud irratti karaa Facebook akkasumas immoo karaa weebsaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Weebsaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebiin www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattoota keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isaatti hordofuu dandeessu. Jaallatootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasuma keessatti immoo faarfannaa isiniif yeroo eebbaa qabaanudha. Akka waan kaatafee himbadoo garagooti halkanumaa ina dhufee. Himbadoo garagooti dukkanaa kurra jaajee. Himbadoo garagooti abdii koo dhume aaressee.
Hirmaduu garaa kooti eebbanaa irratti raajee hirmaduu garaa kooti hirmaduu na nyaata olee bulee waan waaqayyoo maani naaf olee garaa kooti hirmaduu na nyaata olee bulee. Bolla booricha keessatti hirmaduu garaa kooti naaf ta'ee gorsituu koo hirmaduu garaa kooti naanniifnee akka namaa hirmaduu garaa kooti naaf ga'ee Yesuus koo hirmaduu garaa kooti hunduu booda na buufnaane hirmaduu garaa kooti. Lapheen koos gabii dhabee hirmaduu garaa kooti koofummaa koo keessatti hirmaduu garaa kooti isa toofitti nagabee hirmaduu garaa kooti hirmaduu na nyaata olee bulee Yesus mana kolite hirmadu garaa kooti haalli koo sannuune hirmadu garaa kooti hafasaa katee dhufee hirmadu garaa kooti harka koo mirgaa qabee hirmadu garaa kooti nakaasee iddoon kufee hirmadu garaa kooti. Nanya tole bule manina bole kala kuti badu nanya tole bule dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin